السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام بسم ورحمة الله الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ربي حاجة كيسنا باسو. آمين. ربي حاجة كيسنا باسو. آمين. وقا وقا ربي سنهاقو. آمين. Kun miidiyaa dhaabbata tola ooltummaa Bashaashaa. Deeggarsa Rabbiitiin dhaabbanni tola ooltummaa Bashaashaa akkuma maqaa isaa fuula isaa Bashaashaan uummata miskiina bira dhaabbatee imimmaan irraa qoorsu irratti argama. Egaa tola ooltummaan akka waldaa Bashaashaatti nuuf kennamaa jiru kun harka qalleeyyii keenya yeroo Arafaattis ta'e yeroo Ramadaanaattis waan nu wajjin jiran jennaan kanarra dabalanii ammas illee akka bukkee miskiinotaa kana dhaabbatanii nu gargaaran jecha Rabbiin sadarkaa jira hullu fafuudhu. آمين. Guddina xinneenyaan qabne Rabbi jira haa guddisu. آمين. Habeenya jannataan jijjiiratan Rabbi jiraaf haa dabalu. آمين. Barumsa bal'aa waan biyya lamatti jira fayyadu Rabbi jiraaf haa ta'u. Haajaa jira awwala dhokataa mul'ataa isaa Rabbi jiraaf haa baasu. Umurii jiraa keessa barakaa Rabba kaa'u. Yaa Rabbi nu dhaga'i. Yaa Rabbi nu dhaga'i. Sooma jiraa kan keenya Rabbi nurraa haa taqabbalu. Waggaa waggaan nama gahe akkanumallee khayriidhaa walitti qabu Rabbi nu haa taasisu. Nama sharriidhaa najaaboo ربنا واتايزو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اللهم صل الله أكبر الله أكبر ربنا تقبلوا آمين أركا كيسم اللي بدا اسم الرئيس ربي تقبل جرى الرئيس ربي تقبل اللهم تقبل منا ومن المتبرعين ومن الذين يأخذون هذا التبرع اللهم تقبل منا جميعا وأحسن إلينا جميعا وتقبل منا جميعا اللهم اجعل هذا العمل لنا ولهم في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وأذكارنا وتلاوتنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تجاوز عنا ما كان منا سيئا يا رب العالمين يا حي يا قيوم هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. Akkuma beekamu sagantaan kuni sagantaa ahlul khayriin namoota keenya haajoma bira dhaabbachuudhaaf qopheessee nu erge waan ta'eef isinis kabajamtoonni keenya haadhotiin keenya abbootiin keenya waan kanatti hirmaattanii fudhachuun qabeenya beekaa isin as dhihaattanii fudhachuun qabeenya otuu isin fudhanne eessa kaa'u eessa baay'ee godhudha kanaaf itti gammaduu qabdu jechuudha isinis hin kennaattu jechuudha fudhachuun kun kennuudha baraa mitima akkasitti beekuun dirqama fudhachuun kun kennuudha otuu namni waa fudhatu hin jirree qabeenyi warra waa qabu mi'aawu baraa mi'aawu lazzaan qabu kanaaf rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ani jedhan tokkoffaa miskiinaa wajjin hin jiraa jedhan warra harka qalleeyyii wajjin hin jiraa jedhan isin immoo warri waa qabdan jedhan sababaa jaraatiin jiraataattu qabeenyi keessanis isinis sababaa warra haajomaa harka qalleeyyii wajjin jirtanuu fi jaraan jiraataattanii jedhan jechuudha kanaafuu rabbiin biratti sadarkaan keessan wal'aanaadha jechuudha mee alhamdulillah jedhama الحمد لله رب العالمين كنافي أما أسرع كاسولاني يا رب جدي ترتيب اسمي كاميني ترتيب كمتني إلى وانتكو وانت برباچي سيف أمانا بكا برارات في وانتيف أمانا نكون إمو ورا حاجو مبرا غير مهنجين يجتشو أرقود أف فيديو كافا ميو إرقامي مالي بايه نمني إروم ما والشك وانتيف حالا كنان isin cinquun kanaafiyyi nu barbaachise waan ta'eef afootunillaa jedhaa akka isin godhan akka isiniin dhaabbadhaa isiniin jedhanitti dhaabbattu jechuudha. Du'aa isinii kadhannaadha. Isa immoo isinirraa turree aduu keessa hin tursiifne dhiifama nu godhame. Afootunillaa jedhaa. Afootunillaa. Hajaa keessaa duwwaa rabbi isinii haa baasu. Hajaa diinqaa godhige rabbi isinii haa baasu.
haajaa diinii duniyaa rabbi isin haa baasu. Akkuma hadda fudhattan immoo yeroo itti nama kennu rabbi isin haa taasisu. Yeroo hundaa haajomanii namarraa haajaa baachuutu hin taane nama haajomeef haajaa baasuu qooda keessa rabbi haa taasisu. Dhaabbata waltummaa bashaashaa kanaa wajjin socho'aaru abbaa ta'ee akka biyya keenyaatti Mustafaadha. Mustafaan kun umrii adeeratu. Umrii adeeratu. Hafayyu. Alaamanaa rabbi isaa hafayyisu. Mee afootu lillaa jedhaafi. Namni nama kaddamu hin dogongora. Namni nama kaddamu kuni waa tarkattafa isaa wanti guutuufi dogongora isaa wanti sirreessu afootu lillaa jechuudha. Afootu lillaa. Afootu lillaa. Rabbi umrii isaa dheeressu. Amiin. Nama immoo ofuma haala khayrii guddaa isaa ta'ee biyyoota adda addaa irra deemee kennuu danda'u rabbi isaa taasisu. Umrii barakaa rabbi isaa kennu. Isaa fi haadha manaa isaa ilma isaa wajjin eegamaa beekamaa rabbi haa taasisu. Warra isaa wajjin dhaabbatee socho'ee khayrii kana hojjetaa hundumaayyuu rabbi umrii haa dheeressu. Fayyaa isaa guutuu rabbi nuuf haa taasisu. Doktoroo haadha manaa rabbi sarraa haa kaasu. Doktoroo keessaa duuba rabbi sarraa haa kaasu. Doktoroo inni beekuuf inni hin beekne rabbi irraa haa kaasu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل